Ifamaka duranduse isinis akka koree baqattoota Oromoo Yamanitti ergitee bakka kanatti tajaajilaa jirtanii hawaasa irraa hiriira bakka kanatti ergitee hiriira nagaa bahe kana mana kana keessatti mana kana xiqqaatona keessatti hawaasni Oromoo ergitee bal'atu magaalaa kana keessa jira isin akka koreetti ergitee hawaasa mana kana keessatti hiriira nagaa bahe kanarraa maal jettaniini takkaayyuu gama qaama ilaalchisu gaafattanii irraa dhabdanii hawaasni asitti hiriira kana bahuu danda'e. Dura durseeti carraa kana naa kennuuf galatoomii. Anis akka koree community baqattoota Oromoo Yamanitti damee dhimma hawaasaati. Waan kana irratti yeroo hedduullee deddeebineeti. Nuti haasofnee jirra yoo inni waliin. Yoo inni itti haala rakkina jiru kana himnee jirra. Deebiin isaan nu kennu yoo jiraate nuti waajjira duuba bahu malee maali ta'u malee ka jedhuun alatti baajetan qabnu nuti yeroo maraayyuu dhadhee balbala sanitti hawaasni keenya kana ta'e jedhee rakkataan dalagaa irraa bahu waraqaa waa mara qopheessinee bira geessinee ragaan itti himnee itti kennine tolee jechuu malee wannummaan isaa waan takka godhan hin jiru hagammaatti. Ka kana irraan ka'e rakkinni biyya kanaa deeme baqataa Yaman dura dursee wanni ani isin hubachiisuu qabu bara baqataa waa maraa baachuu danda'u. Du'ani waanne gurgura akka garbaatiin namni keenya gurguramu ni baanne rooromee kan nurra ga'e gogaan arrabsamaa ni baanne lammummaan arrabsamaa ni baanne kana maraa bira dabarreet biyya waan jirre kana keessatti lagannee jiran kan marratti nama harkaan laalle hadda immoo nu ol taatee humna keenyaa ol taatee baqataan kun akka argitanitti jigee dhufe kuuni haala rakkina biyyaatiif gabba'uu hin dandeenye warri naannoo kana jiru iyyuu baqatee dhufe hadda mana keessatti hiriira kana godhan. Kanaaf rakkinni nuti wanni yoo inni nuti guutumatti yoo inni waa isinii godhuu hin dandeenyu qaama dhimmi jirutti gabaafnee irraa waa godhuu hin dandeenyu nu jedhan karaa yoo inni. Karaa baqataa keenya inuu obsee dadhabee baqataan bakka bira dabrinaan baqateeti dhufe. Malee rakkinna waa maraa baataatiin jira zaatu. Akka ilma namaatitti miti ka jiraatu. Nama du'ee ol ka jiruu gadi jiraata. Baqataan biyya kana. Haa ta'u sammaraa danda'atee akkas haala sammaraa baadhatee osoo jiraatu hadda humna isaatii ol dhufte qoonqootti dhufte. Dalaga dhaabate. Kiraamalaatti dhaabate. Barandaa keessa gayyaasan. Ala jiran. Ala ciisaaran. Karaarra deemanii gara. Dur makiinaa dhiqanii bulan. Hin jiru makiinaa dhiquun adda. Abbaan manaa keessaa baay'ee magaalaa nooda. Yoo ati gabbaatee nama sadiin dhaabattee maaliif dhaabattee qaasaa sitti dhufanii si gaafatan. Waan si ajaa'ibu immigireeshinaa Yamanii keessatti baqataa bixaaqa Ameerikaa qabdan jedhaniiti guuranii hidhan. Baqataa waraqaa yoo inni harkaa qabu kan yoo inni beekti dhadhee qaamaan gabaaf ni beeknaati ummanni kun warra baratee miti ulii barsiisuuf deemnaa jiran haga isaan barsiisan nu dhumuu qabna. Kanaaf nuti wanni nu jechuu qabnu nuti beekaallee hin qabna hayyuullee hin qabna. Hayyuun sunis beekaan sunis hadda yoo nu gargaara beekumsi isaa maal nu godha. Qabaataan jirus yoo hadda qabeenya isaatiin nu gargaare maal nu godha. Gaafa nuti dhumne gaafa nuti qabrii seenne silamummaan jedhani hadda yoo nuti birmattee nu argine yoomi maal nu godhame gaafa nuti akara addunyaa jira kunte dubbiin galatoo. Bareeda mee obbo Ramadaan atis qaama koree Oromoo Yaman keessa qaama damee tikaati. Isatti yoo gama keetii waan kan argitee haala tikaa kanarratti ilaalchisee nageenya baqataa kanaaf argitee wanni itti gaafattee takkaayyuu qaama yoo inni furmaata takka akka furmaatatti argattee jira takkaa waan ati hawaasa kanaaf gootee ibsite. Gaariidha galatoomi anis koree community irraa ta'ee waa'ee koree tikaa fi hawaasaati. Kanarraan ka'ee nuti akkaataa waa'ee ammaan kana deemaa jiru kanarratti illee UNHCR illee dubbisnee dhugaadhaa baqattoonni Oromoodhaa duraanuu baqataa rakkoo jala jiru jechuudha. Har'a immoo dabalee lola ammaan tana deemu kanaaf rakkina ammaan tana biyya keessaa deemu kanaaf wajjin baqataan rakkoodhaaf saaxilamee jira. Karaa gabaabaadhaatti dalaga irraa yaa'uudhaan mana waa kiraa kabaruu dhabuudhaan rakkina hamaa keessa jiranii. Kanaafuu xiqqaatu gartee baqataa warri dalaga irraa yaa'ee warra lolaati irraa godaanee kana gargaarsaa godhaaf jennee kan itti arginallee gargaarsa irraa dhabne UNHCRillee. Akkasumatti kanallee kan ibsine nuti waan gartee akka keenyatti isiniif goone jennu takkallee qabnu isiniif iyyina isiniif ol dabarsina rakkina waan jiru qofa yaadni isaan nu deebisanii baqattoonni gartee rakkinni ammaan tana isaan biyyatti kun baay'inaan baqataa harratti haalan rakkinni deemaa jira. Kanaafuu baqattoonni baay'ee rakkina jala jiran mirga isaaniitti gartee iyyachuudhaafis baqattoonni as dhufanii iyyachuun kunis dhufuu hin dandeenye baqataan warri fagoo jirus as dhufuu hin dandeenye warra ollaa kana warra dhiyeenya kana ollaa kana jiru qofaatti kana dhufe
Kanaafuu kuni gartee baqataan haala rakkoo jala jira. Yeroo hedduu iyyaafis jirra, dubbataafis jirra yoo lakkisaanitti akka yoo lakkisaanitti waan akka gargaarsa deebisaa takka illee irraan arganne gargaarsa tokko illee kan nu godhamee hin jiru. Baqattoonni haalan guyyaa guyyaatti as nutti dhufaa jiran karaa gartee maktaba keenyaatti biiroo keenyaatti guyyaa guyyaan dhufanii ilmaan guuratanii warri gartee manarraa bahee warri dalagaa dhiisee dalagaa irraa yaasan dhugumatti abbootiin qabeenyaa safaara dhimbaasileen adda addaa kaampaaniileen adda addaa abbootiin qabeenyaa hundi biyya kana keessaa safaranii jiran deemanii jiran warreen waan gartee miskiinaa fi baqattoota qofaa tos keessatti walitti hafee jira yeroo ammaan tanaa kana miskiinuma warra biyyaatii fi baqattoota qofaa walitti hafee jira. Kanaafuu baqataan eenyu qabaa eenyu xiyyachuu qabaa yoo jennee yoo nuti akkasumatti dabarsinee fi UNHCR suma guru bin dan denjol sini ijina wan juga bayan san nuti bisan kanafu nuti gara garte bakatan dirkame cura kara kam ola nuti iya cudaf bakaton nu fe nuti garte berfenan mirk iyana kesan nuti sidi debar sudaf yeneni iyana sani ramune debar sufi nuti malle la kopi da gira lama gira cuman ka dumarati me sin akka damsatti ka kore community ti akka damsatti hawasa oromo balla ala juruf kana bargite dammannan isin iyatan takkayu birmannan isin argite gaafatan akka yaadat maal damsi isin hawasa qabdan ummat oromo balla ala jurana manni oromo da baay'ee nama baratis qabna warreen gartee itti gaafatan warreen gartee mirga dhala namaa keessa hojjetanii fi warreen itti gaafatamtoota UNHCR keessa hojjetanii fi warreen akka dhuunfattis tahee akka gartee jaarmeettis tahee jiraatan manni oromo da kan baratee waa godhuu danda'u kan mirga kan nuuf falmuu danda'u hedduu jira. Kanaafuu hundi isaaniitu arraan tanaa kaanii nu wajjin dhaabbatanii mirga kan nuuf falmuu qaban rakkoo teenya irraa dubbachuu qaban baqattoonni Yemen rakkoo keessa jira jedhanii bakka dhimmi ilaalchisuun dira kan nuuf dubbachuu qabanii kana dhaamsinan dhaabuuf arraan tanaa nu bira dhaabbatanii waan kan akka nuuf dabarsan akka keenya rakkina keenya kan akka nuuf dubbatan akka bakka dhimmi ilaalchisuun dira kan nuuf dabarsan waan inni barbaadu. Obbo Kamaala too waan raafoo jiraatee akka dhaamsattoonni dabarsu. Waan hafee jirtu dubbiin guddattee fardatti hin ba'anii beekaan Oromoo beekumsa isaatiin nu bira dhaabatu. Barataan Oromoos qabataan Oromoos lammiin Oromoo kamiyyuu dandeettii qabu nu bira dhaabatee nu iyyuu qaba. Ummanni keenya du'aa irra jira. Egaa du'uun hin booda nu iyyuu bu'aan qabu. Hadha yeroo nu iyyuu qaban. Dhaamsi guddaan nuti qabnu lammii Oromootiif isa kana. Galatoomna.